kita terus ada. Roma mereka maju. Untuk memas, kita langsung turun dulu. Berarti orang jirtu sih. Calonnya kubah jirtu. Calonnya calo jirtu. Baga jiratan. Atau guyar ragi nyera. Maaf kari tolaf hama wahid duke sadabar ragi nyera. Galanni kan qabsaa'ota keenyaa ta'u galanni kan qabsaa'ota keenyaa ta'u galanni kan warra nuuf jedhee dhagaa boraafatee aduu sooratee bineensaa wallaansoo qabee qabsoo har'aan ga'e galanni kan qabsoo bilisummaa waraana WBOtiif haa ta'u. WBOn gaachana keenya, WBOn dhaadannoo keenya, WBOn ga'ee uummata Oromooti. WBO jechuun akkuma beekamu sodaa tokko malee dubbanna. Jaarraa darbe duras dubbanneerra ammas hin dubbanna. Kaleessas dubbataa turre har'as hin dubbanna. Boris itti fufnee dubbanna. Galanni kan WBO haa ta'u. Waa'ee WBO dubbatamee immoo seenaan isaa gadi fagoodha. WBO jechuun abbaa gadaa Oromooti. WBO jechuun mataa Oromooti. WBO jechuun gaachana Oromooti. Yoo duuti dhufte illee har'a sodaa hin qabnu. WBOn gaachana Oromooti. Dhaloonni qubee kan itti mun barbaachisu gadi fageessee beeka. Kaleessa warri Orommaa yeroo nuti maqaa kana waamuu hin dandeenyetti yeroo nuti Oromoo ta'uu keenya jibbanitti warri nu miidhaa turan har'a bu'aa WBO arganiif kanaaf guddaa isaan galateeffannaa. Nu dhaga'uu baatan nu arguu baatan baay'ee isaan galateeffannaa baay'ee isaan jaallanna. Ammallee taanaan jaarraa darbe caalaa jaarraa dhufutti qabsoo keenyatti fufnee Oromoo jechuun maal jechuudha? Oromoo jechuun abbaa mirgaati. Oromoo jechuun abbaa lafaati. Oromoo jechuun jaarraa 150 ol qabsoof niisee uummata illee darbee gatiitti baasaa jirudha. Kanaaf uummata kabajamaa kanaaf al tokko haamilee laadhaaf kanaaf ammallee irra deddeebi'een jedha dubbadhee waan ani hin quufneef otoo isaan miti ta'ee otoo isaan gaachana nu hin taane otoo isaan lafee duddaa nu hin taane otoo isaan ittiin beelofne har'a tarii akkasitti walitti qabamuu dhiisuu dandeenya ta'a. Kanaaf ammallee ergaan koo maalinni dhaloonna jirtan kun tokkummaadhaan tokkummaa afaaniitu hin taane tokkummaa hojiitiin amantiidhaan lagaan osoo waliin qoodin akkuma seenaa ta'ee darbe sanarratti abbootiin keenya waggoota dheeraa dura qabsaa'aa turan nuti lagaaf amantiidhaan waliin qoodnu yoo dhumne illee boolla tokkotti dhumna malee akkuma jarri jedhan nus fakkeenyummaa isaanii fudhannee dhaloonni amma jirru kun yoo dhumne iddoo tokkotti dhumna malee Oromoo lagaan qoodamuu hin qabnu nuti. Yoo dhumne iddoo tokkotti dhumna malee Oromoo amantiin qoodamu hin qabnu nuti. Yoo Wallagga miidhame Shawaa dhukkuba. Yoo Shawaa miidhame Arsii dhukkuba. Yoo Arsii dhukkube Booranatu kulkulfata. Isa kana of keessa kaa'a. Dhaamsa guddaan isiniif qabu isa kana. Tokkummaan humnaa, tokkummaan jabinaa. Egaa gara gabaabsuutti deemaa akkuma beekamu waggaa dheeraadhaaf mana barumsaa kanatti
gumii dura bu'ee geggeessuudhaan dhaloonni qubee gumii jechuun maal jechuudha? Gumiin kun akkamitti hundee godhatee gadi fageenyaan dhalootaa dhalootatti darbaa sana sochoosaa turreerra. Ammas hamma gaafa lubbuun keenya jirutti hangama kootiin waadhanan seenaa dhaloota biraanaaf. Kanaaf dubbiin baay'achuun homaa bu'aan qabu. Yeroo itti ari'atamuun ture, yeroo itti kutaa barsiisamurra qabamuudhaan to'atamuun ture, yeroo itti miindaan citee haga bunuun turetu darbe. Kun seenaa dhuunfaa kooti. Baay'een keessa waan beektaniif baay'ee isinitti of himuu nan barbaachisu. Ta'ee darbeera inni beeka waan ta'eef ammas taanaan wanti nu dhaabu jiru. Miindaa miti lubbuuyyuu wareeguu dandeenya miti. Kanaaf naa jiraadhaa, baay'een isin jaalladhaa, baay'een isin galateeffadhaa, naa jiraadhaa, tokkummaan humnaa, waraanni bilisummaa Oromoo umurii adeeratu. Ayyan, kita akan melakukan hal ini, hal yang